Amanannaa Yesus naaf qabeenya. Hundee jireenya. Amanannaa Yesus naaf qabeenya. Yesus Kristos kaleessas har'as boris bara baraan gooftaa. Yeroo darbee gaafa dilbataa nagaa akkamii qabna kan jedhu irratti dubbadde. Waaqayyo nu gargaaree yeroo darbee nagaan biyyi lafaa kennu maal fakkaata, maal irratti hundaa'a, akkamitti immoo nagaan biyya lafaa boora'aa kan jedhu irratti viidiyoo gaafa dilbataa irratti dubbadheen ture. Nagaan inni kan kiristiyaanotaaf inni kan biyya lafaa maaloodha jenne, inni kan biyya lafaa nagaa osoo hin taane goolii ukkaamameedha. Goolii ukkaamame jechuun like haadhotiin abidda dibanidha jechuudha. Goolii ukkaamame, nagaan biyya lafaa goolii ukkaamameedha. Maal jechuudha? Wal dhabdee keenya, yaadan adda adda ba'uu keenya, waan wal lolchiisu sana yeroodhaaf qadaannee keenyeetu atis kan kee hojjedhu, anis kan koon hojjedha, atis kan keetti jiraadhu, anis kan kootti jiraadha jedhaniitu warri biyya lafaa olii galtee akkasii uumaniitu jiraatu jedhe. Egaa nagaan akkasii kun yeroo kamittiyyuu haala irratti hundaa'e, gocha irratti hundaa'e, amala namoonni calaqqisiisan irratti hundaa'e yookaan tarkaanfii namni qaamni faallaan fudhatu irratti hundaa'e lola ta'e dho'uu danda'a, fanjii ta'e dho'uu danda'a, haal duree tokko malee yeroo ta'e irratti nama irratti balaa addaa uume nama balleessuu danda'a. Inni kam nagaan biyya lafaa. Inni kan waaqayyoo. Nagaan waaqayyoo ammoo yeroo goolii, yeroo balaa, yeroo jibba, yeroo lola, yeroo beelaa, yeroo rakkina, yeroo gidira, yeroo gammachuu, yeroo badhaadhuu, yeroo argachuu, yeroo kamittiyyuu jireenyi namaa tasgabbaa'e toora hafuuraarra akka inni adeemu godhaa jenna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Toora hafuuraarra nama deemsisa. Nagaan akkasii kun nagaa akkamiiti jenne? Nagaa hafuuraati jenne. Nagaa olii waaqayyoorraa dhufuudha jenne. Nagaan waaqayyoorraa dhufu supernatural peace jedhama jenne. Yookaan spiritual peace jedhama jenne. Egaa isa kana Filiphisiiyus boqonnaa 4 lakkoofsa 6-7 irra jiru dubbisneeti kan nuti irratti haasa'aa turre. Kun immoo Yesus Kiristoosiidhuma nagaan hafuuraa kunii jenne. Maaliif nu barbaachisa nagaan hafuuraa? Sababiin nagaan hafuuraa nu barbaachiseef lola hafuuraa waan qabnuudhaaf. Namni lola hafuuraa qabu nagaa hafuuraa barbaada. Namni lola hafuuraa qabu humna hafuuraa isa barbaachisa. Humni hafuuraa nama lola hafuuraa hin qabneef hin barbaachisu. Egaa humna kana nagaa kana qabanneetu lola hafuuraatti duulla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irraati sagaleen waaqayyoo maal jedha Yesus Kristos lakkoofsa 27 irraa Yesus Kristos maal jedha jenne, ani nagaa koo isiniifan dhiisa. Nagaan ani isiniif kennu akka isa biyyi lafaa kennu miti. Kanaafuu hin yaadda'inaa, garaan keessanis hin raafamin jedhe Yesus. Kana irratti maal jenne? Yesus maaliif nagaa isa kan ofisaatii nuuf kenne kan jedhu waan lama dubbanne. Inni tokkoffaan ofiidhuma isaatii nagaa sanaan qorumsa mo'e, ari'atamuu mo'e, tuffatamuu mo'e, jibbamuu mo'e, beela'uu mo'e, rakkachuu mo'e, qorumsa hedduu mo'e, amma fannootti fannifamuutti akka inni obsu kan godhe nagaa sana. The unshaken peace, unconditional peace that bind our life unto Jesus Christ jenne. Nagaan sun Yesus Kristos keessatti akka nuti jabaanne dhaabannu nu godha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf nagaan hafuuraa nu barbaachisa. Inni lammaffaa Yesus maaliif nagaa ofisaatiin nuuf kenne isa jennuuf akkana jedhe Yesus Kristos, biyya lafaa keessa amma jiraattanitti rakkina qabdu, lola qabdu, dhiphina qabdu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sababii kun jiruuf ani nagaa san ittiin dhiphina darbe sana, raggidiraa darbe sana, muddama darbe sana isiniif kennaa jedhe Yesus. Nagaa sanaan yoo ta'e malee kana keessa darbuu hin dandeessanii jedhe. Nagichi egaa dhaabbata keenya, boqonnaa keenya, jireenya keenya, humna keenya, obsa keenya, abdii keenya, dandeettiif ga'umsa keenya nagaan sun. Egaa nagichi sammuu namaa gararraadha jedha sagaleen waaqayyoo. Sammuu namaa gararraadha ከአእምሮ በላይ ነው። አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ሁለንተናቸውን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ጀላ
nagaan inni sammuu namaa gararraa beekumsa namaa dandeetti namaa gararraa maal jechuudha kana jechuun guyyaa biraan dubbadha waa'ee kana walumaa galatti yaada isinii kennee darbuudhaaf namni nagaa sana kontiroolii gochuu hin danda'u tokkoffaa inni lammaffaan namni nagaa sana ofiisaatiin miixaxee shaakalee yaalee fidachuu hin danda'u sammuu namaa gararraa eessaa dhufa olii dhufa waan ta'eef waaqayyo biraa gooftaa biraa Yesuus Kiristoos mataa isaati waan ta'eef namni ofiisaatiin uumuu hin danda'u yaalee carraaqee fiduu hin danda'u kanaaf nagaa biyya lafaatti adda si'a tokko atuma namoonni nu arrabsanii arrabsuu dhiisnee kolfine bira dabarra gooftaan siif dhiisu jenna maaliif isinitti fakkaata nagaa sanatu nu keessa jira arrabsuu dadhabnee miti dibbinna argeen በደንብ አሳምረን እንዲያሳብዱ አርገን መሳደብ እንችላለን ጴንጤዎች ነገር ግን የክርስቶስ ሰላም የክርስቶስ ፍቅር የክርስቶስ ህልውና በውስጣችን ስላለ ሌሎች አፋቸውን እንደሚከፍቱብን ማድረግ አንችልም እንግዲህ አከነ ጀነቱ መለቶን ነመነጋ አፉራ ቀቡ ሸን ማሎዳ ከንጀዱ ረት ዱበኔቱ ብረደበረ ጥሙረ ያደከኝ ጋፋሲ መለቶ ሰነን ሲልተማ inni jalqabaa namni nagaa hafuuraa qabu aariidhaaf lolaaf mormiidhaaf fincilaaf hin jarjaruu jenne mallattoo nama nagaa hafuuraa qabudha inni lammataa namni nagaa hafuuraa qabu yookaan namni nagaa Kiristoos qabu tasgabbaadha obsaadha hubataadha jenne akkuma itti dhufetti jarjaree ka'ee waa dubbite nama miidhu nama waraanu nama ceephaa'u hubataadha obsaadha tasgabbaadha liqimsaadha galanni waaqayyoof haa ta'u namoota kiristiyaana ta'an fuula isaanii ilaaltanii beektu haasaa isaanii ilaaltanii beektu maqaan waaqayyoo ulfaatu nagaa sanatu nurra jira waan ofiin uumne miti waan ofiin yaalle waan ofiin shaakalleef miti jireenya keenya irraa borii keessatti waan uummanne miti nagaan hafuuraa that transcend mind inni waan nu keessa jiruuf nuti tasgabbaa'oo taana jechuudha isa nagaa baatu wajjin nagaan baannu isa raba badu wajjin arraban bannu nagaa hafuuraa galanni waaqayyoof haa ta'u inni sadaffaan namni nagaa hafuuraa of keessaa qabu jibbamee jaallachuu danda'a darbatamee nama si kuffise sana lafanni kufee kaasuu gaafa dandeesse ati nagaa hafuuraatu keessa jira kaleessa na kuffiste gaa har'a carraa keeti jennee bira darbuu hin dandeenyu nagaan hafuuraa nu keessa jira taanaan obboleessa koo jennee hammaarree lafanni kufee ol kaasuu dandeenyaan that mind transcending peace is in our life galanni waaqayyoof haa ta'u namni nagaa hafuuraa qabu gaa mallattoo isa kana qaba mallattoon afuraffaa lolamtee dhiifama gochuu dandeesse jaalala yaada gaarii fi ilaalcha qajeelaa kaleessa yeroo ol jaallattan namaaf qabdu sana arra yeroo ol loltan yoo itti fuftee qabaafteef that mind transcending peace is in your life mallattoo akkasii qabdati jaalalli sun si keessa jira jechuudha hafuura sanatu si keessatti hojjeta jechuudha maqaan waaqayyoo ulfaatu inni shanaffaan mallattoon nama nagaa hafuuraa nagaa sammuu namaa gararraa ta'e sana of keessaa qabu hojii qulqullaa kaleessa yeroo nagaa jalqabde yeroo waaggaariin namoonni si wajjiniin baay'een jiran harka namoonni yeroo si rukutan isa jalqabde sana har'a yeroo hundumtuu si dhiisanii deeman qofaa kee yeroo taatu haalli yeroo sitti badu yeroo miidhamtu yeroo waa Afrikaa dhabdu jabaattee ciniinnattee itti fuftee adeemuu yoo dandeesse nagaan hafuuraa sun si keessa jira egaa nagaa jechuun lolli dhibuu jechuu miti nagaa jechuun qorumsi dhibuu jechuu miti rakkinni dhibuu jechuu miti muddamni dhibuu jechuu miti egaa nagaa bareedaa akkasii biyyi lafaa hin qabne kan nagaa ulfina qabeessa akkasii eenyuyyuu dhama'ee argachuu hin dandeenye kan maaltu nurkatti goola mindinoo mi'aannaaggaabben maaltu nurkatti goola isatti hin darbaarra kutaa lammaffaan isaa egaa inni tokkoffaan nagaan hafuuraa keenya akkamitti goolamasa jedhuuf inni tokkoffaan amantii dhabuudha amantii dhabuun eenyu irratti kiristoositti amantii dhabuudha ብዙ ወንድሞቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ያነባሉ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ አያምኑም ከዚህ የተነሳ ሰላማቸው ሙሉ አይደለም አጎጉ ጀቹን ኮንፍሊክት በለሱ ቫዮለንስ በለሱ በሚቲ ሎሎ በለሱ ሚቲ ሀቃ ፊዱ ሚቲ ዱጋ ፊዱ ሚቲ ማሎ ደሬ ነጋን እንዲከም ዋቀዮ ገለገልቸራ ካሱን ተይን ቡቅሴ ዶዳ በለስ ሃሌሉያ ቡቅሴ በከን ጅሩ ካሴቱ ዳባምሲስ ማሎ ኢሳ ጎሊ ስትፍዱ ሰረክነ ስትፍዱ ሰዲፕነ ስትፍዱ ሰን namni amantii hin qabne nama Kiristoosiin hin amanne namni sodaa waaqayyoo of keessaa hin qabne gaafa rakkinni dhiphinni cinqamni adda addaa jireenya isaatti dhufu mana araqee dhaqa
manas sigaara dhaqa, shiishaa xuuxa, caatii qamaa, waan itti ofirraanfachiisu just amma danda'ametti anesteeshiyaa xiqqooshe yeroo gabaabduudhaaf fudhate jechuudha namichi kun. Garuu side effectiinsa, mataa cabsaansa, dhukkubni garaachaasa jireenya namicha kanarraatti hafa. Brother and sister, I told you last time on my Sunday service, I told you the peace that has no side effect comes from Jesus Christ. Side effect kan hin qabne. Yoo dhudde, yoo fudhatte, yoo itti jiraatte, yoo itti amante, jireenyi kee karaa qajeelaarra kan si deemsisu. Barri kee, afurri kee, foon kee, qaamni kee gaafa hundumaa guutuu ta'e akka itti deemtu kan godhu side effectii kan hin qabne isa kan Kiristoosidha. Kiristoositti amantii dhabuun nagaa namaa goola, nagaa namaa hirrisa. በኢየሱስ ክርስቶስ አለማመን የሰውን ሰላም ያናጋል፣ ተቅበዝባዥ ያደርጋል። ያላመኑ ሰዎች ተቅበዝባዦች ናቸው። የሚያሳርፋቸው ሰላም በውስጣቸው የለም። ምክንያቱም ሰላማችን እርሱ ክርስቶስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለዚህ ነው ሱፐርናቹራል ፓወር ነው የምንለው፣ ሱፐርናቹራል ፒስ ነው የምንለው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። መታወክን የሚያመጣ አለመረጋጋትን የሚያመጣ በክርስቶስ አለማመን ነው ወዳጄ። ክርስቶስ ይተመኑ ደቡን፣ ክርስቶስ ኬስ ኦፍ ገልቾፍ ዶክሱ ደቡን ጄቀሙ ፊዳ፣ ሁንጉላለሙ ፊዳ፣ ጅሬኝ ነማ፣ ነጋን ነማ፣ መን ነማ፣ ጋኤል ነማ፣ በር ነማ hinጎለማ። በቤቲ ሰላም የምታጣው ሁሌ ትርምስ የሚሆነው፣ ሁሌ ትርምስ የሚሆነው በክርስቶስ አለማመን ነው። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ በኔ እመኑ፣ በእግዚአብሔርም እመኑ፣ በአንዳችም አትጨነቁ፣ አትታወኩ አለ። ይሄ እንግዲህ የሚመጣው በክርስቶስ በማመን ነው። አለመታወክ፣ አለመጨነቅ በክርስቶስ በማመን ነው የሚመጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንለመፋን ማልቱ ነጋነማ ጎላ ምንድነው ሰላማችንን የሚያናጋ? ሁለተኛ ፍርሃት ነው። ፍርሃት ፊር። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 እንደዚህ ነው የሚለው፣ እኛ የተቀበልነው የልጅነት መንፈስ ነው፣ የአርነት መንፈስ ነው እንጂ ተመልሰን በፍርሃት ቀንበር እንድንጠመድ የሚያደርገን መንፈስ አይደለም ይላል። ዴቢኔ ዋንጆ ሶዳ፣ ሃሌሉያ፣ ዋንጆ ሶዳ ጀለሰ ኑገልቹ ሚቲ ዋቀዮ ተመኑ ደደቡ ኬቲ ነም ኢየሱስ ይተመኑ ሐፉረ ብርመዱማ ፍዳታ የነጻነት የአርነት መንፈስ ሃሌሉያ። ፊት ያበራል፣ እየሳክ ደስ እያለ ትሄዳለህ። ችግር የለም ማለት አይደለም፣ አውቃለሁ። ችግር የለም ማለት አይደለም፣ ፈተና የለም ማለት አይደለም፣ በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት አለ ማለት አይደለም። ነገር ግን ሁሉንም ጠቅልሎ በእጆ ያሴ ባንተ ውስጥ ስላለ እየፈካ እያበራ ትሄዳለህ፣ እየሳክ ትሄዳለህ። ሲሳደቡ ትስቃለህ፣ ሲረግሙት ትጸልይላቸዋለህ፣ ሲያሳድዱ ስለነሱ ትማለዳለህ። ምክንያቱም ያ ሰላም በውስጥ ያለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ነጋ ሰነቱ ከሰ ጅራ፣ ቦቆና ሰነቱ ከሰ ጅራ። ከናፊካ ሮሜ ቦቆና ሰደር ለኮፍሰ ጉረሸንራ አፉረ ሙጭማ ፍረተመለ ሃሌሉያ። አፉረ ሙጭማ ወንጌል ዮሐንስ ቦቆና ተኮ ለኮፍሰ ኩረ ለመራ ወረይ ሰተመናኒፍሞ ኢጆሌ ዋቀዮ አከሳንታ አኒፍ አቦ ሙጭማ ሳኒፍ ከነ ጀደ አቦ ዳኩን አቦ ነጋሲፍ ከኑ አቦ ቦቆና ሲፍ ከኑ አቦ ጋፎንዱ ማስኮፈልቺሳ ደሙ ነም ነጋ ዋቀዮ ቀቡ ኢልካኒን ቆፈመቲ ፉላን ኮልፋ ሃሌሉያ። በፍጥርስ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ሰው የሚስቀው፣ ሙሉ ፊቱ ነው የሚስቀው። ሙሉ ፊቱ ሰውነቱ በሙሉ ነው የሚስቀው፣ ይፈካል። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ እነዛ በእግዚአብሔር የሚያምኑ ወንዝ ዳር እንደተተከለ ሃሌሉያ ሁሌ ይለመልማሉ፣ ሁሌ ይለመልማሉ። በ12 ወር ውስጥ 12 ጊዜ ፍሬ ይገኝባቸዋል። ቅጠላቸው ለመድኃኒትነት፣ ፍሬያቸው ለመብልት ያገለግላል። በጣም የሚገርም እኮ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ውልፍን ዋቀዮ ፈተው ነጋ ኦፍ ኬሳ ቀብዱ ነጋ ተሚቲ ኦኬ ነጋ ኦፍ ኬሳ ቀብዱ እርገቤት ማልቱ ነጋ ኬ ጎላ ምንድነው በውስጥ ያለ ሰላም? ምን አይነት ነው? መርምረው። ነጭናጫነ የዓለም ሰላም ነው። ቁጡነ የዓለም ሰላም ነው። ተናዳጅነ
ሲሳደቡ ሲያሳድዱ ሲጠሉ እንደዛው መልሰህ ታደርጋለህ። አንተ የተቀበልከው የዓለም ሰላም ነው። የክርስቶስ ሰላም እንደዚህ አይደለም። መገለጫውም ይሄ አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ነው የምለው፣ ፍርሃት ሰላማችንን ያናጋል። namni amanu ega hin sodaatu jechuudha hiiknisa. namni amanu hin sodaatu maal ta'a malee inamana malee hin sodaatu. atu waan nama sodaachisu jiru I believe I trust in God jedha. ani nan amana maaloo waaqayyo na wajjin jira. ani nan amana maaloo waaqayyo dhimma koo irratti harka ol fudhatee hojjeta. አንድ ምስጢር ልንገራችሁ፣ ወደ እናንተ የሚመጣ ፈተና በእግዚአብሔር ወንፊት ሲፍ ተደርጎ ነው ወደኛ የሚመጣ። የእግዚአብሔር ወንፊት ደግሞ ለረጋሳ ቀዳዳው የተለየ ነው፣ ለእሸቱ ቀዳዳው የተለየ ነው፣ ለጉተማ ቀዳዳው የተለየ ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መሸከም የምንችለው መንፈሳዊ ደረጃችን ስለምንለያይ ያ ሲፍ መሽ ወይም የወንፊት ቀዳዳው ይለያያል። የእግዚአብሔር የፈተና ወንፊት ingilchaan waaqayyo huraansa akka jireenya sadarkaa afuura keenyaatti huraansa bal'innisaa adda adda. kanaaf inni si bira ga'u qorumsi si bira ga'u waan ati baachuu dandeessuudha. ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል እስከ ዛሬ የሚያቃጥላችሁ ፈተና በእናንተ ላይ አልደረሰም። ማርቆስ በቆና ሸለኮ ሰዶሚ ጃራቲ የወድ ቢፈተን ኢየሱስ ክርስቶስ አከረቲን ጀዴ ነምቸ ተኮን የምኩራብ አለቃው ልጁ ታመመችበትና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደ። ከዛ በኋላ ሰዎቹ መጡና አገልጋዮቹ መጡና መምህሩን አታስቸግር፣ ምን ነው ልጅቷ እኮ ሞታለች፣ አታስቸግረው ካሁን በኋላ አሉ። ሰውየው ደነገጠ። ደስ የሚለው ሰውዬ መደንገጥ አይደለም። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ እመን እንጂ አትፍራ። ሃሌሉያ። አማኒ ማለ ህንሶዳትን ዱአ መነከ ሰጅርታ አማኒ ማለ ህንሶዳትን ሲንገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ረክነቱ መነከ ጅራ dhiphነቱ ያዶቱ ሶዳቱ ስራ ጅራ ኢየሱስ አከነ ጀደ አማኒ ማለ ህንሶዳጅን እመን እንጂ አትፍራ አትደንግጥ። ምክንያቱም እነሆ ካንተ ጋራ ወደ ቤት ይሄዳሉ አለ ኢየሱስ። ኢየሱስ እኔ ካንተ ጋራ ወደ ቤት ይሄድኩ ስለሆነ እመን እንጂ አትፍራ። ገና መነከት ይነቃጅራ ኢሰነሞን ስትማን አናኖ ብረት ዲስቴ ማፍሶዳታ አነሞ ሰሳን ስትመቱ ጫላ ጀቹዳ ማፍ ነጋን ከጄቀማ እኔን ካጠገቢት ለምን ትደነግጣለህ? ለምን ትፈራለህ? እኔ እኮ ካንተ ጋራ ወደ ቤት ይሄድኩ ነው። የምኩራብ አለቃ አትደንግጥ፣ አትፍራ። ሰዎች ያሉትን ሰምተህ አትርበትበት። እኔ ካንተ ጋራ ወደ ቤት ይሄድኩ ነው። ስለዚህ እመን እንጂ አትፍራ። ወዳጄ መከራ አለ፣ ደብዳቤ ደረሰ፣ ማስፈራሪያ ደረሰብህ፣ እመን እንጂ አትፍራ። እኔ ወደ ቤት ካንተ ጋራ እየመጣሁ ነው ይላል ኢየሱስ። ሃሌሉያ። እንሶዳትን ህናይን ህምፐረፐረሜናን ሲወጅን እንጅራ ጀዴ እነ ሰለፋን ኢብነ ጭንቀት ሰላማችንን የሚያናጋ ጭንቀት ነው። ጭንቀት በራሱ በሽታ ነው። የጭንቀት በሽታ የሚባል አለ። ሰው ቁጭ ብሎ ስለ ችግሩ ስለ መከራው ሲያስብ በሽታ ወደ ራሱ እያመጣ ነው። ጭንቀት ደግሞ መድኃኒት የለውም። ሳይኮቴራፒ ጭንቀትን አያስወግድም፣ ለጊዜ ያረጋጋል፣ መፍትሄ ሐሳብ ይሰጣል። መፍትሄ ሐሳቡን ካልተጠቀምክ ሳይኮቴራፒ አያድንህም። የሚያድነው የሚፈውሰው ሳይድ ኢፌክት የሌለው ያለ ሳይኮቴራፒ ውስጥህን የሚያረጋጋ የእግዚአብሔር ሰላም አይምሮን የሚያልፍ መለኮታዊ ሰላም እሱ ወደ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ጭንቀት የሚመጣ ከፍርሃት ነው። ፍርሃት የሚመጣ ካለማመን ነው። እያያያዛችሁ ሂዱ። ወላ ቀብሲሳ ዴማ አመኑ ዳቡን ሶዳ ፊዳ፣ ሶዳ ደሞ ኢጵነ ፊዳ፣ ኢጵን ደሞ ዱኩማ ፊዳ፣ ዱኩም ደሞ ዋቀዮ ረት ጉንጉሙ ፊዳ፣ ዋቀዮ ረት ጉንጉሙ ደሞ አብዲ ዳቡ ፊዳ። ፍርክስክስ ያለ ፍርስራሽ ህይወት እንዲኖር ከፈለክ ሰላምህን በጭንቀት ታናጋለህ። እንድትሰበሰብልህ ሰው ሆነ በእግዚአብሔር ፊት መለኮታዊ ሰላምን መለማመድ ከፈለክ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ እመን። መፍትሄው ይሄ ብቻ ነው። ከላይ ነው ወዳጄ፣ ነገሩ ከላይ ነው። ከላይ ስመጣ ውስጤን መንፈሴን ያረጋጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እጋ ጭንቀት ኢጵኒ ያዶን ጅሬኛ ነማ ኛቴ ፊት አካ ቂንቀኒ እንደ ምስት ሰውነታችንን በልቶ ይጨርሳል። ያ ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ መነሳትን ፊልጵስዩስ 4:6 ስለ አንዳች አትጨነቁ።
እምነት በውስጣችሁ ካለ ምን አድርጉ ይላል? እምነት በውስጣችሁ ካለ በልመና በምልጃ በምስጋና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት አሳውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። እምነት በውስጣችን ካለ ይህንን ነው የምናደርገው። ማቴዎስ 6 ከ25-33 ስታነቡ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ አስቀድማችሁ ምን አድርጉ? የእግዚአብሔርን መንግሥትና ጽድቁን ፈልጉ እንጂ ስለ አንዳች አትጨነቁ። ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግሥት በእጃችሁ ከገባ በጽድቁ የምትመላለሱ ከሆነ የሚያስጨንቃችሁ ነገር እኮ የሚያስጨንቅ ነው አለ ኢየሱስ። አንተ በክርስቶስ አምነ ለዚህ ነገር ለምን ታለቅሳለህ? ለምን ትጨነቃለህ? አለ ኢየሱስ። ዓለማውያንም እኮ በእኔ የማያምኑም እኮ በዚህ ያለቅሳሉ፣ በዚህ ይጨነቃሉ፣ በዚህ ይርበተበታሉ። እናንተስ በእኔ ታምኑ የለ? ለምን ትጨነቃላችሁ? አትጨነቁ፣ ይሄማ ተጨማሪ ነው አለ ኢየሱስ። ዚስ ቦነስ አለ ኩኒ ቦነስ ይዳ እቲ ደበለታ ምት ዲበቹ ቀን ቀብዱ ሰጫሉፍ ዲበቹ ቀብዳ ይሰጫሉፍ ይሰጉዳዳፍ እኔ ልጅ ስለሆንኩ የልጅነት ቦታ የሚሸፍን ነገር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ጭንቀት ይሄንን ያደርጋል። ኤጋ ወሉማገል ነምኒ የሮ ዲበቱ ማልዳባ ሰው ሲጨነቅ ምን ያጣል? ይሄንን ልንገራችሁ። ሰው ሲጨነቅ ሰላሙን ያጣል፣ ደስታውን ያጣል። የሚጨነቅ ሰው ነምኒ ዲበቱ ነምኒ ጎለሙ ነምኒ የሮ ሁንዱማ ያደኡ ነጋሳ ደባ ገመቹ ደባ ለመፈረት ፈዲኛታ ይንቀብ አፕታይቲንሳ ግድን ይጀላጭፎም ፈዲኛታ ደቤቹ ነሞ ዋን ባየ ደቤቹ ረስኒው ቤቱ ከነ namni fedhii nyaataa hin qabne salphaatti dhukkubaaf saaxilama. Sammuun isaan dhukkuba, garaachi isaan dhukkuba. አሜሪካ ይሄዳል፣ አዲስ አበባ ይሄዳል፣ ገጠር ይሄዳል፣ ከተማ ይሄዳል። በሐሳቡ ሳንቲም ስለማይከፍልበት ወደዛ የተንከራተተ አይምሮን እንደ በጎርፍ እንደሚሸረሽር መሬት ይሸረሽረውና አይምሮን ቁስለኛ ያደርጋል። ነጋ ኬኛ ዋንቲ ጎሉ ዋን ባየቱ ጅራ namni dhiphatu egaa arfaffaarratti namni dhiphatu dhukkubsataata mataa bowwuu qaama caccabsaa callisee ciisee dhiphachuu waan yaaduuf dhibee hundumaa waan rakkina ta'e hundumaa waan muddama ta'e hundumaa yaada. Inni shanaffaan furmaata barbaacha rakkoo hedduu keessa gala የሚጨነቅ ሰው መፍትሄ ፍለጋ በብዙ ችግር ውስጥ ይገባል። ልክ በወጥመት እንደተያዘች ወፍ ልትወጣ ስትል ወደፊት ነው የምትታገለው። ወደፊት ስትታገል እየበለጠ ይጠቅበታል። ያኔ ሞቷን ያፋጥንላታል። ወዳጆቼ በችግር ውስጥ ስንሆን፣ በጭንቀት ውስጥ ስንሆን፣ በመከራ ውስጥ ስንሆን ቆም ብሎ ማሰብ ነው። አይኖቼን ወደ ተራራ አነሳው፣ ረዳቴ ግን ከወዴት ይምጣ? ሰማይና ምድርን ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ዘንድ አይደለምን? የሚል ሰው ቆም ብሎ የሚያይ ነው እንጂ ከተያዘበት ወጥመድ ጋር የሚጋጭ ሰው አይደለም። ነመ ዋንጆት ቀመመ ዮካን ክዮት ቀመመ ኬሳ ገሌዳ ነምጣየ ጭንቀሙ ወኪዮ ኬሳ ጋፈ ገልቱ ኬሳ በውዳፍ ጋፈ ውጥፈቱ ኢቶፍት ጀቤሲቶ ፈጀስታ ማልጎተሬ አከ ዳዊት ጀዴ ረዳቴ ከወዴት ይመጣል ጀቴ ዳበቴ ክዮ ሲቀበ ኬሳ ተሴ ዳበቴ ያዳ የሮሰነ ማልጀዳ ቴላት ዴቢ karaa rakkinni sitti dhufe sana keessan deeminiiti teellaatti deebi'i. Morma kee keessaa baasi sagaleen jedhu gara kee dhufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. ምክንያቱም ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከመከራ ስጋት ማዳናቸው ይላል። ይልቃል ቃል እግዚአብሔር ምን ስታደርግ? ቆም ብለህ ስታስብ፣ መጨነቅ ትተህ። ጭንቀት እንግዲህ እንዳታስብ ያደርጋል። የአእምሮ በሽተኛ ያደርጋል። akkatiyyaanne si godha. Egaa walumaa gala namni dhiphinni egaa jireenya namaa keessatti nama dhiphatuuf nagaasaa hata. Leebaano ጭንቀት ሰላምን ይሰርቃል፣ ጤንነትን ይሰርቃል፣ ተስፋን ይሰርቃል፣ እምነትን ይሰርቃል። ነጋኬ hata፣ boqonnaa kee hata፣ abdii kee hata፣ egeree kee hata። akkati mogoleen jabaanne akka abdiin godhanne akka amantiin qabaanne godha. namni dhiphatu dhiphinni si keessa taa'e dhiphinni hattuu nagaa keetiiti. dhiphinaaf iddoon kennin. dhiphinni hattuu gaa'ila keetiiti. dhiphinni hattuu jireenya keetiiti. dhiphinni si keessa taa'e si dhora, si cora, si keessa nagaa kee funaannatee fudhatee bada. Sodaan, dhiphinni, yaaddoon amantii nuti Waaqayyo irratti qabnu
akka inni badu godha, akka inni laafu godha, akka inni waaqayyoo irraa sigigaatu nu godha. Walumaa gal jireenyi keenya keessa keenyatti tasgabboofne boqonnaa qabaanne abdii guutuudhaan gammachuu guutuudhaan boqonnaa guutuudhaan akka nuti hin jiraanne nu godha. Nagaa keenya maaltu goola maaltu jeeqa kan jedhu irratti waan gurguddaa sadii amantii dhabuudhaan ni jalqaba. Eenyu irratti? Kiristoos irratti, waaqayyo irratti. Inni lammaffaan sodaadha. Sodaa. Inni sadaffaan dhiphana yookaan yaaddoo. Isaan kun jireenyi keenya nagaa akka hin qabaanne godhu. Gaa'ila keenya keessatti, jireenya nama dhuunfaa keessatti, biyya keenya keessatti, namoota wajjin hojjennu keessatti nagaa akka nu hin qabaanne nu godhu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Egaa nagaan kee akka inni guutuu ta'u barbaaddaa? Nagaan kee akka inni sochoone barbaaddaa? Nagaan Yesuus Kiristoosidha. Nagaan Yesuus Kiristoosidha. Nagaa kana keessatti gaafa jireenyi kee hafuurri kee eegamu gaafa hundumaa ati tasgabbiidhaan jiraatta. Yoo dhabdellee hin goolamtu amantiin dhabdu. ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ። አገልጋዮች ለሰው ይጸልዩና የጸለዩላቸው ሰዎች ይፈወሳሉ። ነገር ግን በቤታቸው የታመመ ሰው ሲኖር የራሳቸው ሰው በሽተኛ ሆኖ ይኖራል ወይ ራሳቸው በሽተኛ ይሆናሉ። የእግዚአብሔር ሰው አይደለም የሚል ድምዳሜ መስጠት ትክክል አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ አይልም። ትልቁ ነገር ይህ አገልጋይ በተፈጠረበት ነገር ሰላሙ ይናጋል ወይስ አይናጋም? የጀመረውን አገልግሎት በበሽታው ምክንያት ይተዋል ወይስ አይተውም የሚለው ነው። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ከቀጠለ ያ ሰላም ውስጡን ገዝቷል፣ ልቡን ገዝቷል፣ አይምሮውን ገዝቷል። እሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸንቶ ቆሟል ማለት ነው። ገለኒ ዋቀዮ ፈቱ ጀባቴ ዳበቴራ ኢደገዲ ፈጌፈቴራ ክርስቶስቲ ሞቱማ ዋቀዮ ኬሰቲ ቀጀሉማ ሳ ኬሰቲ ሶፌጋ መሌ ዋንሞ ቶኮፍዩን ድበትና ዋን ወር ብየ ለፋ ድበተኒፍ ድበትና ዋን ወር ብየ ለፋ ዋቀዮን ኒሰኒፍ ዋቀዮን ኒስና ዋን ወር ብየ ለፋ አመንቲራ ገለገሊፍ አመንቲራን ገለገሊና ኢስን ኢየሱስ ክርስቶስ ይታመኑ ኬሰኒን አቦሙ ጩማ ፍደተኒቱ ወሪ አቦሙ ጩማ ፍደተነሞ afura waaqayyooti keessa jiraata. Afurri waaqayyoo ammoo afura birmadummaati. Afura gammachuuti, afura mucummaati. Garbummaa jala akkasin hin jiraanne kan isin godhu. Yaaddootti birrannaatti sodaatti akkasin hin jiraanne kan isin godhu. ባለፈ ጊዜ ብያለሁ። ውስጢ መለኮታዊ ሰላም ካለ ችግር ወደ ቤት ሲመጣ ቀጥል ልጄ ይላል እግዚአብሔር። ተረጋጋ፣ ሂድ ይላል፣ ስራ ይላል፣ አትፍራ ይላል። ወደ ቤት እየመጣው ነው፣ ካንተ ጋር ነኝ፣ አትፍራ ይላል። sodaatna iyyaaddeina waaqayyo gooftaan macha gaafa hundumaa jireenya keessan nagaa guutuudhaan guuta. Amantiidhaan malee gara jabinaan gara dirreetti ba'anii መሆን hin danda'amu. በድፍረት ሳይሆን በእምነት ነው። በድፍረት የሚገቡ ጉልበታቸው ይብረከረክና መሃል ደርሶ ይሰምጣሉ። በእምነት የሚወጡ ግን ጉልበታቸው ይጸናና እስከ መጨረሻ ይሻገራሉ። ሃሌሉያ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ኢጃ ጃቢናን ገረ ጃቢናን ሆጀዱ ጀነ ሮባዬ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኢሳ ከነ ዋምብራዳ ፈየደማ ኢሳ ከነ ዋምብራዳ ፈየደማ በድፍረት ኢጃ ጃቢናን ሶንታኔ አመንቲዳን ጋፈ ድሬ ሰነቲ ሴኑ ወለካ ጋፈ ኬኙ ሞጎሌኑ ራፈሙ ጅልብኑን ቡሻው ሃርኪኑ ላሻው ማልታሬ ወለካ ጋፈ ኬኙ ኢትፉፍና ጀጀቢናን ጋፈ ሴኑ ገሩ ወለካ ኬኘ ቢታም ምርገላለ ፉልራፍ ዱበላለ በልነሳ ጋፈላሉ ሞጎሌኑ ቦየኑ ራፈሜ ሊቅንፈሙ ጀልቀና ነሚ አማንቲን ደሙ ገሩ ሂልቅንፈሙ ደርቤ ደማ ማለ አርሳ በቆና ድደሚ ሰዲ ለኮብስ አፍርራ አከነ ጀደ ዮኒ gaaddidduu du'aa keessa adeeme illee ani hin sodaadhu irraafamus humni kee fi jabinni kee argamuun kee fi jabinni kee na jajjabeessu na cimsu na geggeessu na oolchus jedha galanni waaqayyoo fata. Gaaddidduu du'aa jala yoo dabarte illee iddoo gaddisiisaa iddoo sodaachisaa Anyonyo famunyon keessa jiran yoo keessa dabartelle waaqayyo si wajjin waan jiruuf irraafamtu.
Kanaga du'a keessa taate waaqayyo na wajjin jira. Rakkina keessa taate waaqayyo na wajjin jira. Dhiphina keessa taate waaqayyo na wajjin jira. Ani raafamu, ani sodaadhu, ani gaddu jetta galanni waaqayyo fatu. Gara jabina yookaan difrati isa jennu sanaan seenuu osoo hin taane egaa humni waaqayyoo jireenya keenya keessa gaafa seenu hamileedhaan, gammachuudhaan, ililleedhaan, galataan keessa dabarra. Walumaa gal warri dhiphatan, warri rakkatan amantiidhaan waaqayyooti yeroo iyyan inni isaaniin oolcha. Faarsaa 107 lakkoofsa 13-14 መዝሙር 107 13 እና 14 ብታነቡ በተጨነቁ ጊዜ በደንብ ስሙን በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮኹ በመከራቸውም አዳናቸው ከጨለማና ከሞት ጥላ አወጣቸው እስራታቸውንም ሰበረ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ገለኒ waaqayዮ ፈታው ሰበረ ይላል። ምናቸውን? እስራታቸውንም። አንተ ታስረም ሰላም አለ፣ ተጨንቀም ሰላም አለ። ምን ስታደርግ? ስትጮህ። ኤርሚያስ ጉድጓድ ውስጥ ታስሮ ነበረ። ጉድጓድ ውስጥ ታስሮ በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔርን ይታመን ነበር፣ ይጠብቅ ነበር። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ወደኔ ጩህ። የት ሆነ? ጉድጓድ ውስጥ ሆነ። መጮህ እንግዲህ የትም ሁኔታ፣ ቦታ፣ ርቀት ምንም ሳይወስን ሳይገድብ፣ ሁኔታ ሳይገድብ ስትጮህ እግዚአብሔር ይሰማል። ስትጮህ ግን በምልጃ፣ በልመና፣ በምስጋና በእግዚአብሔር ፊት ስትጮህ እግዚአብሔር ይሰማል። ከደታን፣ ሂመታን፣ ገለታን with prayer, petition and thanksgiving isaan kana sadanin waaqayyo duratti gaafa iyyinu waaqayyo gara keenyatti jedha. yeroo dhiphatan gara waaqayyooti iyyan. rakkoo isaanii keessaa yookaan gidiraa isaanii keessaa waaqayyo isaan fure. gaaddidduu du'aa jalaas isaan baase. hidhaa isaaniis isaan irraa cabse jedha. galanni waaqayyoof haa ta'u. warri gara waaqayyootti gaafa dhiphinaa iyyan, dhiphatanii dhiphina keessatti hafuu osoo hin taane gara waaqayyootti yeroo iyyan, rakkatanii sodaatanii sodaa keessa dhaabatanii phadhaphadhamoo osoo hin taane gara waaqayyootti yeroo iyyan waaqayyo hin dhagaa. dhagayoo isaan oolcha, isaan fureyoo waaqayyo maal godha? gidiraa isaanii hundumaatti gaaddidduu du'aa jalaa isaan baaseyoo achi yeroo gaaddidduu du'aa jalaa, dukkana jalaa gaafa isaan baasu irratti ilaala waaqayyo. maal irratti ilaala? hidhaas irratti ilaala. ከጨለማ ያወጣህና በአንተ ላይ ያለውን እስራት ያያል። ከጨለማ ወጥተህማ በእስራት አትኖርም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እስራትህን እሰብራለሁ ይላል እግዚአብሔር። ዛሬ ማታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ፣ ዛሬ ማታ አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ፣ ዛሬ ጠዋት የተለያየ ሩቅ ምስራቅ ያላችሁ፣ ዛሬ ሌሊት እግዚአብሔር ከጨለማ ያውጣቸውና እስራታችሁን ይሰብራል። አሜን በሉ። እስራታችሁን ይሰብራል። ከሞት ጥላ ያሳርፋችኋል። ሰላማችሁን ያናጋውን አንድ በአንድ ከእናንተ ላይ ይሰብራል። ከእንግዲህ ተረጋግተህ በነፃነት ፍሪ ሆነ አገልግለኝ፣ ከኔ ጋር ሁን ይላል። ሰላም ትፈልጋለህ? እስካሁን በክርስቶስ ኢየሱስ አላመንክም? ሰላም ኢየሱስ ነው። ሰላሚን ሙሉ ያደርጋል። እረፍትህን ሙሉ ያደርጋል። ያጽናናል፣ ያሳርፋል። አንተን ብቻ አይደለም፣ በአንተ ምክንያት ከአንተ ጋር ያሉትን ቤተሰቦችህን፣ ዘርማንዘሬን እግዚአብሔር ያሳርፋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላማችሁ ሙሉ ይሁን። ሰላማችሁን ከሚያናጋ ራሳችሁን ጠብቁ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ወደ እሱ የሚጮሁትን ከመከራ ስጋት ያሳርፋቸዋል። ከመከራችሁ ያድናቸዋል። ከጨለማና ከሞት ጥላ ያወጣቸዋል። እስራታችሁንም ይሰብራል፣ ይቀጠቅጣል። እሱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገለኒ waaqayyo ፈተው ነጋን keessan guutuu akka ta'u yoo barbaadan amanaa Yesuus Kiristoositti. nagaan keessan guutuu akka ta'u yoo barbaadan sodaaf keessaa baasaa waaqayyotti amanaa. nagaan keessan guutuu akka ta'u yoo barbaadan dhiphinof keessaa baasaa, yaaddoof keessaa baasaa Yesuus Kiristoositti amanaa. gara waaqayyotti iyya, gara isaa iyya. fuulli keessan ini faayira sagaleen waaqayyo isin ibsa. ገለኒ waaqayyo ፈተው waaqayyo ጎፍታን መጫ በከ ጅርተን ሁንዱማቲ ስና የብሱ ነጋን keessan guutuu ta'u barri keessan manni keessan eebbifamu. nagaa sammuu namaa gararraa gaa'ila keessan irratti abboomeera. nagaa sammuu namaa gararraa ijoollee keessan irratti abboomeera. nagaa sammuu namaa gararraa hojii keessan irratti abboomeera. nagaa sammuu namaa gararraa ollaa keessan, magaalaa keessan, biyya isin keessa jirtan hundumaa irratti abboomeera. nagaan waaqayyoonni sammuu namaa gararraa jireenya keessan, hafuura keessan, foon keessan, lubbuu keessan, maatii keessan
bara keessan Kiristoos Yesuus keessatti dabalee daddabalee haa eegu. ሶስተኛ ሐሳኤን ባፈቱ ተናግሮ አይወጣለትም። ጀለጥ ከነማ ኩፍሱ ከነማ ኢብሱ በቁንቄ ከነል እንጀነ ከንጎዱ ብራንድ ላይ እንግዲህ በክርስቶስ የማያምኑ ሰዎች ሙሉ ሰላም የላቸውም።